Anaaf kennitee gaabbitee fudhattee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo haadhaaf abbaa koo bira taa'een baradheen xumureera. Kutaa 10ffaa ergan gahee booddees kolleejjii seeneen baradheen eebbifameen haa ta'uutii garuu hojii barbaaddachuu jalqabeen waggaa 2 lafa taa'een hojiillee dhabeen dhumarratti abdii kuteen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Maatiin kiyyaa haatiif abbaa koo ana waliin ijoollee 4 qabu. Abbaan koo nama qalii qalu yookiin immoo foon qalee gurguree nyaachisee obaasee nuutiin nu jiraachisuudha. Haati kiyyaa yeroo qalmi mana keenyatti qalamu namoota mana keenyatti nyaachuu barbaadaniif bilcheessitee mi'eessitee kennuun har'allee jiraachaa jirti. Anis ta'e obboloonni koo mana fooniitti waan guddanneef qaamaan cululuqoo bifa kan qaban maal ta'a mana keessanitti guddadhe jedhamee mana hawwamu keessattin dhaladhee guddadhe. Foon mana keenyarraa hafee ollaaf firaaf namoota ni beekaniif bilisaan yerootti kennamu guyyaa baay'ee jira. Keessumaa naannoo ayyaanaa immoo horiin kan barbaachisu olitu qalameetu hunduu nyaatee akka quufuuf abbaan koo taasisa. Bu'aan isaan hojii kanarraatii argatan hangas jireenya isaanii jijjiiree jireenya gaarii isaan jiraachisuu baatus haa ta'uutii garuu namni kan itti gammadu garaa isaatti dhaatii garaa keenyatti nutis maatiin kiyyas waan gammannuuf jireenya gammachuu jiraannaa. Abbaan koo nama baay'ee cimaa torbeetti guyyaa 5 halkan ganama barii ka'ee kan qalamu guyyaa qidaamee yoo ta'e horii qalee guyyaa qidaameerraan ala yoo ta'e immoo hoolaa yookiin re'ee akkuma gabaaf barbaachisutti qopheessuun magaala keenyaaf foon dhiyeessuun hiyyeessas sooressas biratti jaallatamuun nama beekamudha. Horii kanarraa hangamiin buufadhaarra horii kana yoon qale foonsaa namaaf gaarii ta'amoo hin ta'u namaaf sifaa'amoo hin sifaa'u jedheetu xiyyeeffata. Maarreegaa hojii mana keessaa haati kiyya qofa waan hin dandeenyeef obboloonni ishee hundi isaanii haga jedhamutti warreen dubartootaa baadiyyaadhaa dhufanii mana keenyatti baratanii gariin heerumanii gariin immoo barnootaan itti fufanii xumuranii eebbifamanii. Anaanis ta'e obbolaan koo barnootatti akka cimnuuf haatiif abbaan keenyi nurratti hojjetanis wanta nu barbaachisu yeroo yeroodhaan nuuf guutanis lakkisaa baradhaa barnoota keessanitti cimaa halkan hin ciisinaa qayyabadhaa bulaa jechuun nu gorsanis haa ta'uutii garuu kan nyaannu kan cooma qabu hirriba kan namatti naqu za'a 2 yeroo gahu kan nu dadhabsu rafuuf kan nu ariifachiisu nyaata foonii waan ta'eef nuyi ijoollee isaanii miti. Namumti mana keenya galee barnootatti jira kan jedhamu hin jiru. Hundumti keenyiyyuu hunkoroodha. Obboleessi kiyya inni dhiiraa immoo hinumaa foon jalatti waan guddateef akka nama araada yookiin immoo suusii qabu foon otoo nyaatiin yoo oole mataasa dhukkubaa barnootaafis nama ta'u miti. Ammas yoo ta'e kashlabbee magaala keessaadha. Yoon hojii dhabee hojii abbaan kiyya hojjetu qalma qaleen akkuma maatii keenyaan jiraadhanuun jedha. Maarreegaa kanaan otoo jirruu ganna fira ofii bira deemuun kanuma baratamedhaatii barnoota kiyya kolleejjii akkuman xumureen adaadaa koo heerumtee waggaa 2 fixee haa ta'uutii garuu balaa konkolaataatiin abbaa manaa ishee dhabde bira boqochuuf achumaan immoo yoonaaf milkaa'ee hojii barbaaddachuuf biran deeme. Adaadaan koo kuni baay'ee nama gaddisiisti. Reefuma heerumtee waggaa 2 guutteeti abbaan manaa ishee konkolaachisaa akka baheetti daandii irratti hafuu dhageessi. Kan isheen jiraattu mana haadhaaf abbaa isaarraa dhaala keessa ture. Haatii fi abbaan abbaa manaa ishee tokkicha ilma isa qofaa qabu fuudhi otoo jedhanii otoo isa kadhatanii har'a bor otoo jedhuu erga isaan boqotanii booda
fuudhee amma immoo firoottan isaa erga fuutee dafii dhalchi jedhanii otoo kadhatanii jireenya keenya fooyyeffachuun qaba, sirreeffachuu qabna. Tarii mana jireenyaa qabaachuun keenyi gaarii ta'us daa'imaaf immoo waan gaarii waan itti dhalattu waan barbaachisuuf har'a bor otoo jedhanii otoo hin dahiin waggaa 2 guutanii. Haa ta'uutii garuu isaaf daa'ima garaatti kan godhatte otoo hin boqotiin waggaaf baatii 7 ture. Innis kunoo naaf gammadaa haati manaa kiyya naaf ulfoofteetti jedhee eessuma adaalolii isaatti mee torbee tokko yeroo hin guunne keessatti konkolaataan walitti bu'ee addunyaa kanarraatii darbee. Kanaan gaddisaa darbee torbee 2 booda firoottan isaa daa'ima akka ulfoofteettu dhageenyeerraa nutis gammanneerraa abshaalomtee daa'ima kana nan baasa yoo jette nutis mana kana keessaa si baasnaa, lakki kan abbaa manaa koodhaa akkamiin baasa nan guddifadha yoo jette garuu qabeenya kana mana kanallee namni si gaafatu hin jiru. Bara jireenya kee guutuu nama biraattillee yoo heerumte keessa jiraachuu dandeessaa jechuun jara muranii mirgaa fi dirqama ishee sitti himanii. Kanaan yaada baasuus hin qabdu. Qabeenya irratti namni nama hin dhiisu waan na ta'eef yeroo gaddarra jirtu har'a moo bor mana kana keessaa dhufanii na baasu jetteellee sodaachaa waan turteef jala muranii torbee 2tti itti himuun isaanii isheedhaan baay'ee gammachiise. Gaddi kuni darbee baatii 2 booddee ture. Kananii barnoota kiyya xumureen achumaan boqochuu achumaan immoo hojii barbaachaa ishee bira kan hin deemee. Manni isheen keessa jiraattu mana guddaarraan ala manoota kireeffaman kutaa 3 qaba. Isumallee kireeffatee daa'ima ishee guddisuu ni dandeessi. Yeroon bira deemu adaadaan kiyya ulfa baatii 5 jechuudha. Ofiillee isheen mana keenyatti guddatte. Obboleettii haadha kiyyaa taatus umriidhaan anaaf ishee baay'ee waliin caallu. Akka obbolaatti waliif yaanna wal jaallannasi. Kanaan akkuman mana ishee deemetti mee nama kana waliin wal simbarsiisaa naan jettee kireeffataa mooraa sana keessaa mooraa yuunivarsiitii keessaa kan barsiisu barnootaan sadarkaa maastarsiirra kan ga'e dargaggoo tokko waamtee wal na barsiiste. Wal barree nyaata nuuf dhiyeessitee nyaannee galgaluufnaan gara mana isaatti galee. Kanaan adaadaan kiyya mee itti siqimee baay'ee nama gaariidha ol jedhee isaatii dubartii ilaalu argeen beekuu ati amma sadarkaa gaa'ilaarraa geessee jirtaa. Kunoo ergan abbaa manaa kootti heerumee booddee koo baatii 2 booddee mooraa kana keessa seenee isaatii waa balleessu dubartii waliin deemu bilbilallee halkanaa sa'u argeen dhagaheen beekuu itti siqii jettee na gaafachuu jalqabde. Nama jaallataniif keessumaa fira aantee taanaan waanuma jaallatan dhiyeessuu fi barbaaduu fi mitiire. Adaadaan kiyya anaaf akkana gochuu isaati. Anis dargaggoo kana akkuman ija koon argeen nama qalbii namaa hawwatudha. Ni bareeda. Sanarratti immoo nama barate ta'uun sanaa ol akka jaallatamu akka barbaadamu isa taasisa. Adaadaan koo anaaf isa walitti dhiisuu akka waliin haasofnuuf walitti nu waamuu eegalte. Darbeellee ani ishee bira torbee tokko ergan ture booda biyya galeen dhufaa isa waliin yeroo bal'aa akka qabaattuuf si gargaara. Isaatiin immoo mana kiyya naaf eegi jedheen furtuu mooraa itti kenneen deemaa jettee na gorsitee gara biyyaatti galti. Torban 2 haadha koo bira turte. Haadha koo bira turtee gaafa as deebitu balaan konkolaataa abbaa manaa ishee baatiiwwan muraasa dura nyaate. Otoon galagaliin baay'ee socho'uun qofa otuma konkolaataa keessa jirtu dhiiga argite. Buutee mana yaalaa naannoo ishee jirutti yeroo deemtu daa'imni gadaa kee keessa jiru boqoteera. Bakka kanatti yaala kanaaf ga'u waan hin barbaachisneef ambulaansiidhaan hospitaalaa deemuu qabda jechuun gara magaalaatti riifarii barreessanii fi duuti al takka takkaa namatti hin dhufin lubbuu isheellee haga xiqqoof oolte. Waan salphaa fakkaata dubartiin ulfi daandiirra deemtu of eeggannoo cimaatu ishee barbaachisaa. Konkolaataa nama 15 qabatturra taa'umsa gara dhumaarra teesseetti gara dhumaa immoo gommaan konkolaataa waan na jiruuf gaafa boolla argatu gadi bu'ee ol ka'a. Ta'ii takkaan uumameen daa'ima ishee baatii 6 torbee 2 boqotee gadameessa ishee keessaa bahuu danda'e. Gaddi ishee jalqabaa otoo hin dhumin gadda lammataa itti fidatee dhufe. Torbee 2 ani mana ishee keessa turus gurbaa kana waliin garuu wal dubbisuu ija gaariin wal ilaaluun alatti
sadarkaa biraarra hin geenye. Mooraa tokko keessa bulla nagaan bulinaan jedhee balbala kiyya furtuudhaan naa fidee deema. Ganama gara hojiitti yeroo qajeelu balbala banee narraa ba'a. Toora za'aa 11 booddees bakki taa'umsaa tokko mooraa keessa ni jirti. Lamaan keenyi teenyee manii haasofnaa. Kanarra kan darbe wanti waliin goone waliin dabarsineeru hin jiru. Haa ta'uutii garuu miira wal barbaaduu lamaan keenyuu walitti mul'isneerra. Anis baay'eemattiin isa jaalladhe. Hundumtuu yerootiin mitiire. Dhiirri dubartii mooraa tokko keessatti qofaa otoo ciistuu argee miti. Halkanillee dubartiin qofaa deemti taanaan qabachuuf gudeeduuf kan barbaadu lakkoofsan qabu. Kunoo kanuma dhageenyu mitiire. Bara kana hinumaa abbaanu intalaaf bara of hin qabnerra geenyeerra. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kuni tasa gonkumaa gara kanaatti nan fudhanne. Anis namuma akkamiiti kuni maal ta'a rabbi kan koo godhe jedheen of keessatti kadhachuun jalqabe. Dursee gaafachuuf ani dubartiidha. Kanaan nagaa kiyya akka beekuuf nagaasaa akkan beekuuf yeroo yeroodhaan balbala natti banee natti argisiisa. Kanaan torbee 2 booddee adaadaan koo dhuftee. Haa ta'uutii garuu ta'ii ishee mudate kana namni tokkollee akkan beekne barbaaddee mana cufattee akkan dhufne biyyaatii akkan deebine nama tokkottillee hin himin jechuun anaa fi isheen alatti ta'ii ishee mudate ulfi bahuu kana kan beeku dargaggeessa kana qofaa ture. Isheen dhuftee guyyaa 3 booddee otoo isheen ciistuu qormaata hojiif waamameen gara magaala biraatti biraan deeme. Qoramees intarviiyuuf darbus haa ta'uutii garuu baradhee xumureen qorumsa jalqabaa intarviiyuu jalqabaa waan ta'eef darbuu hin dandeenye. Carraa hojii qabachuu keessattis intarviiyuuf kan hin darbe haga ammaatti isa qofaadha. Kaan qorumsuma qoramnullee darbuu hin dandeenye. Sababiinsaa barnootaaf ani obbolaan koo hagas maran turre. Kanaan ani qormaata kiyya qorameen adaadaa kiyya bira dhufeen torbee tokko taa'een ergan deebisee ishee dhukkubsachiisee booda ammallee dhufuu ishee eenyullee otoo hin dhagahiin gara biyyaatti ani deebi'een imalee. Ulfa dhabuu daa'imni kuni bahuun adaadaa kiyyaaf rakkoo gara biraallee ni qaba. Mana abbaa manaa ishee keessaa ishee baasisaa. Firoonni ishee isheen dhiisanii. Kanaan adaadaan koo tooftaa tokko malatee. Gaafa ariifatan gaafa filannoo biraa barbaadan waan qabaniif waan gadhiisan nama wallaalchisa mitiire. Adaadaan koo kanatti galtee. Kanaan bifa kamiin akka ta'e beekuu baadhus yeroo deessu irratti ulfa gara biraa godhattee baatii 2 torbee 2 booda koottu mana kiyyanaaf eegi. Ani immoo bakkan deemuun qaba jettee baadiyyaa haadha ishee bira dhufte. Anis mana ishee eeguuf as deebi'een nan dhufe. Mana biyya taa'een hojii barbaadurra as taa'uun haga tokko gaarii waan nanaaf ta'eef dabalataan immoo gurbaa kana waliin bilbilaan hariiroo keenya ol guddisnee gaaffii jaalalaallee naaf dhiyeessee waan na tureef yeroo gaarii anaaf ta'a jedheen mana ishee eeguun jalqabe. Firoottan adaadaa koo dubbisuudhaaf nu bira dhufan hundatti dahumsaaf biyyatti galteetti deebii jedhu qofa deebisuun gorsa adaadaa koo ture. Daa'imni abbaa manaa ishee irraa boqoteera. Haa ta'uutii garuu mana sana kan ishee godhachuuf tooftaa kabiraa uumuun itti dirqamee daftee ulfooftee biyyatti galte. Yeroo da'umsa ishee maatiin adaadolii fi eessumooliin abbaa manaa ishee ni beeku waan na tureef mana dhufanii nu gaafatanii ani da'umsaaf biyya galteetti yeroon jedhu guyyaa deessu nutti himtuu deemnee ni gaafanna naan jedhanii. Anis adaadaa kiyyatti kana nuun jedhaniiru maal naaf wayyaa jedhee yeroon gaafadhu rakkoon qabu baadiyyaan jira jaan ta'eef yoo dhufanis guyyaa tokko guyyaa 2 ol na biran turanii sanaaf immoo tooftaan dhabuu. Kanani siin jedhe qofa godhii jettee na gorsite. Adaadaan kiyya tooftaa akkamii uumuuf laata? Anis tole jedheen eeguun jalqabee baatii 9 torbee 2 yeroo da'umsa mucaa ishee isa boqotee ta'utti deesseetti jedhiitii itti bilbilii haa dhufanii jettee natti himte. Anis tole jedheen deesseetti bilbilaatii baga gammadde jedhaa jedheen isaanitti hime. Isaanis maal bilbilaan baga gammadde jennaa kan dhalate'oo dhiiga keenyaa qaamaan deemnee gaafanna malee jechuun bulanii hoolaa 3 qabatanii
gara naannoo nama 7 ta'uun adaadaa koo gaafachuuf baadiyyaa bakka jirtu deemanii. Yeroo sanatti adaadaan koo waan isheen goote nama ajaa'ibaa. Ollaarraa daa'ima reefu dhalate torbeen finne waan keessa jirtu itti muun ofitti fudhattee mana haadha ishee mana dubartii reefu deessee fakkeessuun marqaa dubartii deessee sanaa as ofitti fudhatanii dhadhaa mataatti dibanii mana foolii dubartii deessee fakkeessanii hoolaa qalanii fi kanaan isaanii shawwadee. Al takka takkaa jireenya keessatti wantoota sirriin taane kan nuti hojjennu jaallannee miti. Otoon jaallatiin ni goonaam. Tarii mana sana kan dhaalu qabeenya sana kan fudhatu obboleessa yookiin obboleettii abbaa manaa otoo ta'ee rakkoon qabu. Amma garuu adaadaa eessuma firoottantu qabeenya kanatti darbaam. Hin qabani jechuuf immoo qabeenya qabu. Isheen carraa du'aa abbaa manaa ishee feeteeti duuti isan dhaqqabne. Daa'ima isaallee jaallattee dahuuf hawwiidhaan eegaa turte. Anaaf jettee gurbaa kanatti walitti na dhiisuuf jettee tooftaa uumtetu daa'ima isheellee akka dhabdu ishee taasise. Anis icciitii ishee sirriitti dhokseefiin daa'ima deessee waggaa tokkoof baatii 6 booda gara mana isheetti deebite. Tarii ammallee irratti beekamuu waan danda'uuf daa'ima haadhuma isheetti dhiistee hanga naaf jabaatuti isaanuma bira naafaa taa'u jetteeti dhiistee dhufte. Maatiin abbaa manaas daa'ima kee ofitti fidadhuu yoo xiqqaate sanyii obboleettii keenyaa keessaa daa'imni kun ni jira jennee sanyii isaa lafa buusateera jennee itti gammannaa jedhanii yeroo gaafatan haadha kiyya wanta bareef anis hojii xiqqoo ta'ellee hangan jalqabutti haadha koo bira naafaa taa'u jedheen dhiiseen dhufee jettee amansiiste. Hanga isheen waggaa tokkoof baatii 6 baadiyyaa turtee dhuftutti anaa fi dargaggeessi barsiisaan kun wanta biraa keessa seenneerra. Baay'ees wal jaallanneerra. Inumaa mana adaadaa koo cufeen mana isaa keessa jiraachuu jalqabeera. Kanaan garuu adaadaan kiyya dhuftee gurbaa kana waliin maalirra jirtu jettee yeroo na gaafattu hinna fuudhaa jedheen jala mureen itti hime. Haa ta'uutii garuu ni gammaddi. Sadarkaa isheen barbaaddurra gaheefiira jedheen yaadus haa ta'uutii garuu adaadaan koo natti hin gammanne. Torbee tokko erga teessee booda mucaan kun jijjiirameeraa hojiis barbaaduu dhiistee isa waliin utaalaa oolta mitii. Maal ta'a hojiillee barbaaddadhu siin jedhee si gorsee siif barbaadee bakka tokko si galchee jaalalli keessan kanarra siniif hin ga'u. Bor ni jiraanna jiraachuuf immoo waa ta'e nu barbaachisa jettanii yaaddanii akka fardaa wal yaabuu qofatu jaalaladhaa jettee natti dheekkamu eegaltee. Dheekkamurra darbee dargaggeessi kun jireenyaaf siif hin ta'u jettee na mormuu eegaltee. Anaaf inni karoora guddaa hedduu waliin baafanneerra. Anaaf isas adda baasuu barbaadde. Kanaan maatii kiyyattillee himtee hojiin erga dhibee maaliif teessi biyyaan baadeemtu bor waan hin taane nutti fiduurra jettee warra koonatti naqxee. Haadhaaf abbaa kiyya sirriitti waan hin kabajuuf gorsa isaanii waan hin dhagahuuf toli jedheen jaalallee kiyyallee amansiiseen gaafan deebi'u waggaa 2 booddee gaa'ela dhaabbadha jedheen gara biyya hambaatii biraa sokkee. Innis baruma nani sokkee barnoota kiyya digrii 3ffaa nan baradha jedhee Yuunivarsiitii Finfinnee Addis Ababaa kiiloo 6 yookiin immoo 6 kiiloo seenee biyya Arabaatti ni malee hojjechuun jalqabee. Maatii kiyyas adaadaa kiyyas gargaaruun eegalee. Tooftaa kanaan adaadaan koos qorumsa ishee mudate jala bira dabartee daa'ima ishees fidattee maatii firoottan abbaa manaa ishees goyyomsitee kanaan bira darbitee. Amma gaa kan koo ta'ee akka yaada isheetti yeroo walirraa fagaannu walirraa adda baanaa wal dhiisna kan jedhu ture. Haa ta'uutii garuu anaaf inni waliin dhiisne. Yeroo hedduu gurbaan kee akkami jettee na gaafatte. Anis nagaa akka taanee fi waliin akka jirru wantoota karoorsine akka naa amantuuf waan hundumaa icciitii keenya ittiin himaam. Kanaan garuu isheen gammachuu naaf hin qabdu natti hin tolle. Dhiirri barsiisaan baalageedha otoo itti heerumuu baatee natti tola jettee jala murtee natti immoo eegaltee. Waggaa 2 fixeen jaalalleen kiyya koottu naan jedhus haa ta'uutii garuu ani maallaqni wanta natti mi'aayeef inni immoo eebbifamuuf waggaa 2 waan na qabuuf hanga ati eebbifamtutti dhufeen barnoota keerrattis qorumsa ta'urra waan tokko hanga godhannutti asuman turaa jedheen dideenee. Amma kunoo waggaa 4 fixee. Jaalalleen kiyyas xumuruuf naannoo baatii 6 qofatu isa hafaam. Kaayyoon kiyya gara biyyaatti galeen gaa'ela dhaabbadheen isa waliin jiraachuudhaam. Haa ta'uutii garuu deemsa kiyya
tokko tokkoon adaadaa kiyya akka haadha kootti akka obboleettii kootti ilaaluun ittiin hima waan hin ta'eef wal fuudhuuf baatii akkanaa qofatu nu hafee jaarsi otoo ergamee yoo ani dhufeen piroosesiin dheeratu irraa jedhee yeroon gaafadhu lakkii maalatii dhiira gara biraa dhabde moo rakkoon keessan ture naaf yaadachuu naaf yaaduu dadhabdee jettee na gaafatte. Anis rakkoo maalii adaadaa koo jedheen maqaadhaan yeroon ishee waamu anoosa akka ati beektus akka ati bartus hin barbaadun ture. Dhiirri tokko dubartii lamaaf hin ta'u sanuummoo dhiiga tokko yoo ta'anii yoo jaallatte itti seeni yoo jibbite immoo dhiisi. Anaan lakkoofsa waa'ee isaan si gaafadhutti kan na quuqu hibboo jireenya koo kan natti ta'u yeroo rakkinaa kan hin murteesse jireenya koo keessa jira. Innis nam tokkotti adaraan himiin jedheen kaksiiseen sittin himnee daa'imni ani godhadhe isaa fi mee yeroo sanatti ofitti butuu kan hin danda'u dhiirri gara biraan ani amanu eenyu jira. Daa'imni godhadhe kan saatii rakkoo sana jalaa bahuuf dirqiidhaan otoonni nan fedhiin ana waliin baatii tokko akka inni ciisu taasiseen siin immoo yeroo sanarraatii kaasee akka isa dhiistuuf innis mooraa sana keessaa akka bahuuf dhiibbaa gochaan ture. Haa ta'uutii garuu innis baay'ee waan si jaallateeruuf anaan na dhaga'uutu didee icciitii kiyya garuu naaf qabeeraa. Abbaa oolmaa koodhaa hafuura xiqqoo otoo baafatee ani mana jireenyaan keessa jiraadhu kana halkan tokkottiin keessaa ba'aa. Amma irratti na hubatta jedhee yaadaa. Yoo nan heeruma jettis yoo dhiistes filannoon kan keetii. Hariiroon anaaf si gidduu jiru garuu yeroo ati itti heerumte irraa kaasee ni ulfaataa. Ani jabaadheen gara mana kee dhufuun natti ulfaataa. Atis jabaattee gara mana koo dhufuun sitti ulfaataa. Dhiira tokko waliin qooddanneerraa jettee dhugaa jirtu dhiifama na gaafachaa imimmaan lolaasaa natti himtee qalbii kootu na cabee nama biraarraati malee isarraati jedheen halkan tokkoofuu shakkiin hin beeku. Sababiin isaa immoo adaadaan koo anaan baay'ee na jaallatee ijoollummaa kootii kaasee anaan ofitti dubartii qabdudha. Barnoota xumureen hojii barbaaddachuu kan hin deeme tarii bakka isheen jirtutti hojii yoon argadhe jedheen magaala isheen jirtudha. Haa ta'uutii garuu dhumni isaa kana ta'ee jaalallee kiyya yeroon himu innis eega dhageessee anis si sa'uu hin danda'u. Daa'imni dhalate kan koodhaa gaafa inni dhalatu dhala kiyya haga ta'eti maatii kiyyan biran deema jedheen si biraa deemeen ilaaleera. Yeroo yerootis nan gaafadhaanii eeyyeen adaadaa keerraa siif obboleessa kan ta'u daa'ima nan qabaa jedhee natti dubbatee baay'ee ulfaataadha. Haga ammaatti illee murteessuu hin dandeenye. Dhiisuuf waggaa 6 ol jaalalaan waliin tureera. Baay'een isan jaalladha. Innillee baay'ee na jaallata. Kuni garuu gidduu keenyatti rakkoo uume. Anis gara biyyaatti galeen gaa'ilan dhaabadha isan jedhu dhaabeen hanga dubbiin kun kallattii tokko naaf qabututti obseen nan ta'a jedheen yeroo ofiif kenneen jira. Mee maal gochuun danda'a? Seenaa koorratti hundaa'aatii yaada keessan naaf qoodhaa. Adaadaan kiyya kana na goote moo kana naa goote jedheen dubbatadha. Isheenis hamminoofte akka hin taane anarratti jireenya koo cufuuf akka hin taane sirriitti nan beekaa. Haa ta'uutii garuu nama anaaf obboleessa koo kan ta'uuf animmoo haadha manaa ta'uuf hin jira. Yaada keessan naaf qodaa. Itti heerumi hin heerumiin jedhaatii jila muraanatti maam baay'ina yaadaa gorsa keessan irratti hundaa'een anis tarii gaaffii sammuu koof daandiin qabadha ta'a. Ana obboleettii keessan biyya Arabaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardotaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa nama barsiisu tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatina. Waan hundumaarraa qophii kana jalatti murtee yaada keessanii namni sun erga murteeffatee booda waan hin gaabbine beekuuf murteeffachuuf isinirraa dhaguu waan hin barbaaduuf yaada sirrii ta'e jireenya dhawaan na ta'eef narra ga'e jettee haga isheen himatteetti gorsa gaarii ta'e ishee jaaruu utubuu danda'u barreessaa fi jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Seenaa barsiisoo barbaachisoo gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.